Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3tti meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan kibxata guraandhala 7 bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalarraa an jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu ajaja ugguraa baqattoota pireezidaant Tiraamp dabarsan falmii seeraatu isa eeggata. Waa'ee qubsumaa kan ilaaleen seera haaraa Israa'el dhiyeessite irratti bulchiinsi Faalisxiinotaa mufannaan ilaaleera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Dhuma torban darbee godaantota 1,500 galaana Meeditiraaniyaan irraa baraarsuusaa waardiyyaan handaara galaana Xaaliyaanii beeksise. Oduu booda itti deebina. Qophiin keenya ka torbanii waa'ee uummata Oromoo soraan qindeeffatee yeroo eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina. Manni murtii oliyyannoo dhaggeeffatu kan Yuunaayitid Isteets ajaja olaanaa pireezidaant Tiraamp dabarsan kan baqattoonni biyya irra jireessa musliima ta'an torbarraa akka hin seenne dhorku ilaalchisee falmii jiru dhaggeeffatee jira. Himannaa gabaabaan ministirii murtii haqaan dhiyaate uggurri sun mirga pireezidaantiin baqattoonni Yuunaayitid Isteets seenuu ilaalchisee qabu kasirnaatii jedhe. Abbaan murtii federaalaa uggura sana rarraasuun dogoggoraa ittiin jedha. Kutaan Waashingtaniif Minisootaa himannaa kana kanneen dhiyeeffatani. Himannaaleen kabiroon iyyannaa kana deggeran kutaalee kabiroo 15 dabalate waldaa walabummaa uummata Ameerikaaf garee kaampaaniilee 100 bira mana murtiif dhiyaatee jira. Ministeeronni dhimmootii alaa duraanii Joon Keeriif Madliin Olbraayit ajaji sadarkaa olaanaa sun kan hin hubatamne hojiirra ooliinsisaa dadhabaa akka ta'eef dalga kan ibsame ittiin jedhan. Ibsa barreeffamaan kennaniin ajaji sun innumaa nageenya biyyoolessaa keenya qooda eegsisuu balaarra buusa yoo jedhan ka Tiraamp nageenya biyyoolessaa fooyyessa jedhan waliin faallaadha. Hayyoonni seeraa martinuu pireezidaant Doonaald Tiraamp ajaji olaanaa isaan baqattoonni biyyoota irra jireessa musliima 7 ta'an Yuunaayitid Isteets yeroof akka hin seenne dabarsan mana murtii muummichaan murtaa'u mala jedhanii jiran. Dhimmoota hedduun kan imala uggura kanaan wal qabate manneen murtii hedduutti dhiyaataa jira. Kanneen keessaa tokko mana murtii muummichatti dhiyaachuuf jira. Haleellaan of wareegaa bilisa mana murtii muummicha Afgaanistaan kan magaalaa galma mootummaa Kaabul cinatti dho'ee yoo xiqqaate namoota 20 galaafate kabiroo 40 madeessu aangoonni biyyattii beeksaniiru. Irra hedduun miidhaan irra ga'e hojjettoota mana murtichaa ta'uun gabaasameera. Balaan sun attamiin akka dhaqqabe kan hin ibsamin jira. Kanneen du'an keessaa dubartoonni 2 yoo ta'an daa'imni tokko keessatti argama. Pireezidantiin Afgaanistaan Ashraaf Gaanii haleellaa sana balaaleffachuudhaan gochaa gara jabinaaf dhiifamni godhamuufi hin mallee jedhan. Balaa sanaaf battalatti gaafatama ka fudhateen jiru. Balaan sun ka dhaga'ame erga tokkummaan mootummoota hookkara Afgaanistaan keessaan kan ka'e namoonni 11,400 ta'an du'an jechuun gabaasee booda. Gareeleen mirga namaa seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets hedduu gadamoojiiwwan jeneraalota waraanaaf ambaasaaderoonni Ameerikaa duraanii pireezidaant Doonaald Tiraamp pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiniif falman ka jedhu isaan yaaddessuusaa dubbatanii jiran. Tiraamp kaleessa gaaffiif deebii dhaaboo oduu Fox jedhamu waliin geggeessaniin kabaja Puutiniif qaban irra deebi'uun dubbatan. Gaaffii qopheessaan sagantaa sanaa akka ta'e Biil Ooriilii dhiyeesseef pireezidaantiin Raashaa nama ajjeesu jedhuuf Tiraamp ennaa deebisan namoota nama ajjeesan nuti hedduu qabna. Maali yaaddaa biyyi keenya qulqulluudha jechuudhaan deebisan. Kireemiliin dhaabi oduu Fox yaada nama mufachiisuuf fudhatama hin qabne dhiyeessuuf dhiifama akka gaafatu barbaada. Qopheessaan sagantaa sanaa Ooriiliin himannaa sana fudhatama dhabsiisuudhaan Raashaan kana naannoo bara 2023 naa gaafattu jechuun deebii kenne.
gareen mirga namaaf falmu amnestii intarnaashinaal mootummaan siiriyaa hidhamtoota kumaan lakkaa'aman ajjeesee reeffii jamaan walitti qabee awwaale jechuudhaan yakka waraanaa hamaaf yakka farra namummaa raawwate jedhee jira. gabaasi sun akka jedhutti bara 2001 hanga 2015 gidduu yeroo jirutti himatamtoonni 15 hanga 13,000 gidduu kan ajjeefaman yoo ta'u manni hidhaa saadineyaa kan dugdee damaasqos jiru cufame jedhanii amanuun rakkisaadha jedhee jira. amnestiin akka jedhutti irra hedduun namoota dhumanii siiviilota kanneen mootummaa pirezidaanti bashar al-assad morman jedhamee amanama. gabaasi ragaa namoota 80 irratti hundaa'uun barreeffame kanneen keessaa waardiyyaalee duraanii hidhamtoota abboota murtiif abukaatoolee seeraatu keessatti argama. mootummaan faalisxiin seera israa'el haaraa kan qubsuma 100 ta'uu qabiyyee isaa keessatti akka ijaaramu sirnaan mirkaneessa ilaalchisuun aariidhaan deebii kennee jira. gabaasaa roobert berger jeruusaalem irraa ergeef sora. bulchooti paalistaayin israa'el mana murtii addunyaatti himachuuf furfoo jiran. israa'el lafan dura teennata addunyaan qubnuu qabdirra ummata isii qubachiiftee jechuun himachuuf qophii jiranii akka addunyaalleen israa'el adabdu gaafatan. saayib erakat nam dubbii uummata paalistaayin tana addunyaatti dubbatuuf akka israa'el seera addunyaa cabsitellee nam addunyaatti lallabuu jira. dhifamaa rakkina kompiitaraatii fi silaawwan san dhageessisuu hin dadhabne akkana jette erakaati wanti mirkanaa jette afaan arabaatiin wanti mirkanaa wanti ittaana bulchootii paalistaayin wanti isaan fedhan mana murtii addunyaa tana tanaafuyyuu mana murtii addunyaa tanaatti geessuu malee jedha. Tan maleellee Israa'el biyyi ofii keessattiyyuu wayin himachuu jiran. Abukaatoon addaa Araboota sanyii Israa'el Suwaab Bashaara NGO'n yookaan ammoo dhaabbatii mootummaa hin tahinilleen Israa'el addunyaatti himachuuf qophii jiranii jedha. Ogeeyyiti seeraa ammoo addunyaan yaada Israa'el kana keessumattuyyuu yaadi mana murtii kunin yooyyuu dhiyaate mani murtii rakkin kana fala itti arguu danda'afa jedhan. Warri yaada Israa'el deeggar ammoo kunin guyyaa gammachuuti maan jennaan lafti tunin duruuyyuu lafa kitaaba qulqulluu keessattuyyuu akka handhuraa Israa'el taate barreessanii fedhe. יום היסטורי בשני ממדים, כנסת ישראל, הריבון, הנבחר. Namni dhageettan kunin miseensi mana marii Israa'el mootii yoo geevuuti guyyaan kun guyyaa gammachuuti jechuudhaan raadiyoo Israa'el irratti dubbata. Guyyaan gammachuu inni jedhu kunin Israa'el rakkinni kana keessumattuu uummatisii lafa West Bank irratti qubachiisuu isaatii jedhe. Israa'el Paalistaan duruyyuu lafirratti wal dhabanii nami hedduun irratti dhumate. Bulchooti Ameerikaalleen rakkinni kana faluuf yaada turan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa oliyyannoo dhaggeeffatu falmii warreen intarneetii irratti barreessan kan Sooliyaanaa Shimallisfaaf abbaa langaa gidduu jiru irratti murtii kennuuf yeroo 7ffaaf beellama kenne. Galmeen kun ragaalee hedduu ka qabu falmii bal'aan irratti ka geggeessame waan ta'eef yeroo gabaabaatti dhumuu hin danda'u jedhameera. Har'a murtiin kan hin kennamne dhimmisaa wal xaxaa ta'uusaaf abbaan murtii dhaddachichaa martinuu akka qoratan yeroon akka kennamuuf jechuudhaan manni murtichaa ibsee jira. Akkuma kanaan fulbaana 27 bara 2017tti beellama kabiroon kennamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbataaf dilbata darbe godaantota 1,500 galaana meeditiraaniyaan irraa baraarsuusaa waardiyyaan handaara galaanaa ka xaaliyaanii beeksisee jira. Gama kaaniin immoo mootummaan Liibiyaa dhumuma torban darbeer godaantota 100 biyya isaa keessaa akka hin baane dhorkuusaa ibseera jetti Kim Lewis as VOA irraa akka gabaasteetti. Kim oduu gabaastuu gamas jirtu Joosefin Maakenaa haasofsiisuudhaan akka gabaasteetti godaantonni 1,500 galaana meeditiraaniyaan irraa yeroon itti baraaraman kun baatii qorraaf cabbii waan ta'eef imaltuun godaansaa yeroon ituu san daangessin itti fufuusaa agarsiisaa jetti. Qilleensi qabbanaa cabbii qabate bubbee wajjin jabaadha. Waardiyyaan handaara galaanaa ka xaaliyaanii akka jedhutti jetti oduu gabaastuun kun. 1,500 were rescued at the weekend, bringing to around 4,500. Godaantonni 1,500 baraarsaman kun walumaa galatti lakkoofsa godaantotaa roobii darbee kaasee baraarsamanii 4,000 hanga 5,000 ga'ee jira jette. Kun
godaantota Liibiyaa irraa ka'uudhaan Xaaliyaanii seenuuf yaalaniif lakkoofsa guddaa yoo ta'u, gama kaaniin lakkoofsi namoota Afrikaa kaabaa irraa gara Awurooppaa seenuuf yaalan daddabalaa adeemuusaaf mallattoo agarsiisudha jette. Gama kaaniin mootummaan Liibiyaa godaantota 100 akka biyya isaa keessaa hin baane ittisee jira. Oduu gabaastu kataate Joosefin waa'ee kanaa ennaa ibsitu. The Libyan Coast Guard says it stopped between 400 and 500 African migrants. Waardiyyaan handaara galaana Liibiyaa akka jedhutti godaantota Afrikaa 400 hanga 500 karaa cufuun akka isaan gara Awurooppaatti imaltuun jalqabne ittisee jira jedha. Yerooma sana keessa godaantonni 600 naannoo sana iddoo biraatti baraarfamanii jiru galaanarraa. Isaan kanarra hedduun isaanii kan baraarse waardiyyaa handaara galaana Xaaliyaaniiti jette. Kanaaf they don't seem to be very effective in blocking this flow, and that's going to be particularly controversial. Namoota kana akka hin baane gama ittisuun kan milkaa'an natti hin fakkaatu. Falmis kaasisuu mala. Gamtaan Awurooppaa Liibiyaan akka baqattoota ittistuuf waliigaltee mallatteessee waan jiruuf jette. Kana malees Xaaliyaanii fi warri Awurooppaa Liibiyaa maallaqaan gargaaranii akka waardiyyaan handaara galaanaa jajjabaatu. Gama kaaniinis akka nageenyi jajjabaatu gochuudhaan godaansa kana akka dhaabanii fi karaa godaantonni ittiin ba'an akka cufan yaalii gochaa jiru. Jimaata darbe Maaltaa keessatti walga'ii gaggeeffame irratti namoota seeraan ala godaantota Afrikaa irraa karaa Liibiyaa gara Xaaliyaaniitti deddeebisan faana bu'uun kan ilaaleen dudubbatamee ture. Walga'ii kana kan ilaaleen oduu gabaastu kataate Joosefin akka ibsitetti. The Italian government signed a bilateral agreement with Libya late last week. Mootummaan Xaaliyaanii fi Liibiyaa dhuma torban darbeerra waliigaltee mallatteessanii jiru. Kun akka bu'uuraatti hoogganoota biyyootii Awurooppaa Maaltaa keessatti wal ga'aniif dhiyaateera. Isaanis godaansi kun dhaabachuu akka qabu irratti waliigalan. Kana malees caasaa namoota seeraan ala nama deddeebisanii akka cabu fedha qaban agarsiisaniiru jette. Garuu sabaa himaa Xaaliyaanii irratti akka dhiyaataa jirutti rakkoo guddaan jiru caasaa malaammaltummaa Liibiyaa keessaati. Caasaan namoota seeraan ala nama deddeebisan kun Liibiyaa keessatti seera tumtootatti hidhata lafannitti qabaachuu malu jira. Kanaaf godaansa kana dhaabsisuun rakkoo ta'uu mala. Ministiriin haajaa alaa Xaaliyaanii kaleessa akka dubbatanitti kun gaaffii maallaqaa kaasisuun qabu. Waan danda'ame mara goone godaansa kana dhaabsisuuf yaaluu qabnaa jedhan. Kanaaf dhaabbatoonni Liibiyaa keessaa tasgabii akka horatan gochuu irratti gargaaruu qabnaa jedhu. Liibiyaan biyya iddoo hedduutti qoqqoodamte olaantummaan seeraa kan keessatti hin kabajamne. Kanaaf mootummaan waa'ee godaantotaa kana hagam jabaatee akka ofirraa ittisuu danda'u hamminni hojjetu gaaffii keessa jira. Maallaqni Awurooppaan kennu qofti waan godhu hin qabu. Waggaan kun ega seenee reef baatii lammaffaa qabannee jirra. Godaantonni 8,500 imaltuu abdii kutannaa kana jalqabanii baraarfamanii jiru. Kanneen 200 caalan immoo eessa buuteen isaanii dhabameera. Du'uu maluus sodaan jedhu jira. Baatii qorraa kana keessa lakkoofsi godaantotaa gadi bu'uu dhabuu fi mootummaan Liibiyaa gargaarsa gamtaa Awurooppaa argataa godaansa dhaabsisuu dadhabuun kun wal falmisiisaa ta'aa jira. Kan dhaga'aa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Abbaa Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa Abbaa Gadaa ittaanu Kuuraa Jaarsoo Kuraatti baalli kennuuf qophii jira. Abbaan Gadaa Booranaa 72 jechuun Booranni adoo gargaarsa hin kutin abbootii gadaa 71 qabaate. Suniin duratti abbootiin gadaa hedduu qabaachaa tureera. Sirna baallii kennan kanaaf qophii hedduu jira. Tanarratti soraan jaarsa argaa dhageetti Dooktar Borbor Bulee dubbisee gara saattan sin deebise.
Akkam ooltan gadaan gadoo abbaan gadaa Booranaa Haqaraa gadayoo galgalooti raabii Booranaa Haqaraa yaayya fulleelleeti gammeen ammoo daawwee borboriiti akkana jecha gadaan Booranaa adoo gargar hin ceetinuyyuu abbaa gadaa 70 lammeessoo ga'ee jirti jechuudha. Gadaan Booranaa gogeessu yookaan ammoo baartii 5 qabdi baalliin ganna 40 gadaa cufa baallii yookaan ammoo gogeessu firmartii jechuudha. Suniin duratti abbootii gadaa hedduu barii gadaa isaanii hin lakkaa'aminitti jira. Abbootiin gadaa Booranaa 7 ollaan abbootiin gadaa qubatan yaa'a yoo abbaan gadaa baalli fuudhu nam hedduutti ollaa yaa'a qubata quftum kanaani odaa bulanii jedhan. Gadaan Booranaa 3 abbootiin gadaa 7 tokkotti itti gaafatama adula fiixee jedhaniin maqaan abbaa gadaa walitti qabanii yoo yaamani adulaan cufti gosuu fi jalatti hayyuu filti gaaf baalli fuutu gaaf irraa baalli kennutullee akkasuma. Abbaan gadaa yoo baalli kennu abbaatti kennuuni abbaa gadaa kaattaan kaa kennuuni gadaan tantee tiyya caaltu hormaataan na caale bultumaan na caale waan cufaa nu caalii gadaan tantee agasiin waa caaltuu jedhee eebbiseetti kenna. Baalli kennuun duratti wanti gugurdoon hojjetamaan reefuu aab Dr. Borbor Bulee Booranaa Bilbilee dubbise. Hoja bulanii karra qaaluu hojii muudanii abraasaa qaaluu karrayyuu muudanii galmi dhawaa dhaamsaa dhaabanii galmi baalli dhaabanii kennan. Kun ammoo gabaafin numatti yoo baalli kennu qophaa'anam jirti guguddoon beekan. Taakka amma galmi dhawaa dhaamsaa waan markaa qaba. Galmi dhawaa dhaamsaa jechuun hobbaasii amma galma kan malee yaa'ee kun kan 8 fiilaa fiqatee jechuun waan walitti dhaamatan malee maqaan galmi dhawaa dhaamsaati. Akka walitti dhaamachaati. Galmi jaaranii walitti dhufanii fuula cufananii dhufaa yaa'anii dhufaa muummeen amma galmisi hayyuutuu galmi dhaabaa wani jira gan 8 keessa waan namni keessa ba'uuniti wani guddoo namoota galmi dhawaa maxxaarri jedhanii galmi dhawaa dhaamsaa kafiitti abbaa gadaati namni tokko baalli fuudhuuf galma adoogan waggaa 8 kan galmi 3 afur warri marsanii dhaabanii galma abbaa gadaa callaayyuu hedduutti hirma galmi dhaabaa jechuun dhibaayyuu ba'an jechuun wanni garii galmi dhawaa dhaamsaati. Taarikii waan gadatan kee dhufanii waan dabarsanii jiru akka dhaamsa jechuudha. Yaa keessa ijaaran moo eessa ijaaran? Yaa keessa. Ollaa yaa keessa ijaaran. Ollaa eenyu? Ollaa gadaati. Ollaa gadaati. Gadaa sadeen qoonnu hawwata arboorallee. Eegi muummee dhiyaatan yoo abbaan gadaa baalli kennuuf qophaa'e ammoo. Amma eegi baalli kennuuf qophaa'an qarqara ammoo dhaaban odaa bulanii. Odaa keessaa bahanii qaalluu muudan odiitu. Ammallee galma dhawa maxxaarri jedhani kana jechuun maxxaarri naqatu dhaaban galmi jaaran amma guyyaa baalli kennan kan beektan warri yaa'a malee namni 500 ijatti qubata odaa bullee odaa bulan jedhanii amma namni amma qaryaa keessa hin jirre yaa'a qubatee odaa bulanii yoo yaa'ii amma doolessan funoo yaa'ee garbi lallabati bira namni warri fi galma maxxaarri naqatanii galmi warri yaa'a jaara bitta warri jaaree galmi jaaranii dhibaayyuu ba'anii. Moona dhibaayyuu jaaranii galgal loon kee galanii jiram loon kee ba'anii galmi jaaran. Gadaa keessa nama gamii jira abbootiin gadaa. Gadaa keessa abbootiin gadaa adulaan lama qofaaf gadaan baati hawwatu foonni tun adulaan taan ammoo afurii walta gadaaf abiraan kaan amma iyyuu 10 naqatti 10 afurfataati amma baran jaa naqatti amma 10 iyyuu yaasun kee jiru yoo ammoo iyyuu 10 naqatan taan 14 ka harboora beek harboortitti hime foonni tuulleen hawwatuulleen kophaa qabdi. Gadaan sadii hangafi tokko arboora kan hagadaanii man fakkeenya gadaa guyyoo gobbayoo dhan roobi jaartoleen abbaa gadaa hawwattuuti murtii jiroo jaartoleen abbaa gadaa foonnituuti waqti deebi'aatti ammoo lubii kaayimanii ka gadaanii man guyyoo gobbaatan gafi yoo inni galmi dhawaa dhaamsanaaf haaleen cufa akkasum dhaaban yoo inni baalli kennuun akkasum baalli kennan gadaa sadeen jedhan koonnu hawwata harboordhan guddaan harboordhan gafi. Yoo baalli kennan warri kun cufti waliin baalli kenna. Yoo waliin baalli kenna karaa harboora dura kenna haaleen. Ajalaa qophaa'ee jira hamu. Abbaan baalli fuudha abbaan fuudhu fakkeenyaaf yooyyuu fuudhu nama gamiin fuudha. Torbaan baalii nam torbaan fuudha. Nam torban baalli fuudha. Abbaan gadaa ammoo bokkuuf niitii fi callaan kenna namni itti gadi immoo. Baalli yoo walirra fuudhani maan jedhani walitti kennan yookaan ammoo ka fuudhu maan jedhee fuudha ka kenna maan jedhee kenna. Baalli hojii walitti kennan eebbisanitti bultuma waliin bulla hormaata haayoo. Cuuf na dabri itti kenna. Na dabri na caali. Gadaan kan ta'e gadatti ya dabarte jechuudha. Hormaatatti
waan cufatti bultuun waliin bullaa hormaata na dabri kaayoo na dabri quuf na dabri jedhee waan cufa akkasii walta eebbisee walta kenna. Aggadaan tiyyi quufti aggadaan tiyyi horti na caal horii nu caal horii nu caal nagaa qabaadhu nu caal horii nu caal bulii. Wanni gurguddoon abbaan gadaa yoo hojjetu fakkeenyaaf wanni gurguddoon hojjetamaan. Wanni gurguddoon hojjennee hin jirtu. Biyya gara baalli fuudhuu hormu galaana qalee galaan taatee qaallisinuu irra dhufee dabballee lachiin maqaa baasanii diigi cehee dibbeel dalloowanii cehee addoof dhaqee gadaamujjiin mataa buufattee galma kallachaadhani haguyya 27 jaaran galma kallacha dhaabee gaddeebi'ee gindi dhiqatee gumii gaayoo qoree gumii gaayoo leganaa godaanee galmi guutuu dhaabanii guutuu dhabatanii ado akkasumas ado galmi tara hayyootiyyuu galme belu galmi dhibaayuu kunii hadhanuu gaafa muumme odaa namichi walti dhufu galma odaa dhaabanii muudanii kaalluu muudanii galmi dhawaa maxxaarrii jedhanii muummeen galmi dhawaa dhaamsa kaamma har'a kana har'aatu kalee taatu baatiin isaa akkas ilaanii keessa deebanii galme baalii dhaabanii baallee kennan. Dabballeellee maqaan baasanii jette fakkeenyaaf abbaan gadaa ofii keessatti dabballeellee maqaa baasaa jette. Warri kuyyoo baalli fuudhu garba lallabatee warri kaan bira yuubomee kun gadaa daba ganna sadeessu kana abbootiyyoo mataa batkaanii warri amma gadaa kun dabballee fi gaafas gurgudu yoo leen tuucufam ta warra baalli fuudhuu dabballe ganni sadeessoo ganni kana dabballumirraa buusan. Ijoolleen warra amma baalli fuudhuu kun ganni sadii keessa dabballee taate. Fulaa ganni sadiisu waa hedduu wal jijjiirama. Ijoolleen dibiila nammoo nyaatis nyaattee nufi liiban jaldeessa nyaatis nyaattee adulaa lallaban. Nufi dibiin ammoo liiban jaldeessa faan kalloo yuubomtee warri har'aa yoo baalli fuudhuun kalloo hodhata kalloo illee cuflam hariyyaan kuutiin citti abbootiin mataa buufatti. Warri raabii kaan daamis murata. Amma warra amma baalli fuudhu kan warri dabballee gubbifata eleellaan irraa buusee gan sadeessutti abbootiin warra ammoo mataa buufatti. Tabaalli keenya baraan buufatti lubi gobba. Lubi baay'ee fuudha abbootii warra gan isa sadeessoo irra mataa buufatti. Warri gan sadeessoo irratti ammoo ijoollee warra dabballee eleellaan irraa buusee ijoollee gammeeffachi. Abbootiin gadaa yoo baalli kennitu hojii warra gurguddummaan. Amma adeeggi sadii duubatti hayyuu garba lallabdee warra kana kennite lafuloo yaan jechuun gaafas hin galti. Qaawufii galti. Namu garuu dhufee fi gadaa amma abbaan gadaa kun abbaa seera ta'am. Abbaa gadaa kanaan beekni beektaa akka namu shaaramee kaa jettu wanni akkasiin aangoo qabantan gaafa baalli kennaniif qaban. Gaaf gara abbaa gadaati gaaf ammaa eegi abbaa seeraati. Liiban jaldeessaallee guyyoo gobbaalii yoo rabe mucaa baalli buusan saddur jira. Kaan akka booraan bultii ta'ee kaan akka nam seertiisuu ta'a abbaa seeraa jechuudha. Amma abbootiin seeraa hagamee jiru warri durii baallee kenna. Warri durii baallee kenna fiixeen abbootii seeraa jiru hagaa jira liiban jaldeessaa jira. Seer badi warra kan akka jeelti. Seer badi kan akka jeelti. Seer kan beekta namichi abbaa gadaa ta'e beekni amantii dhibii jiran qabu amantiin haadumtaa naa namni abbaa gadaa tokko kakuu jajjabduutu qaba danda'e seeri wilisuu hin danda'u. Warri gadaa bulchu adulaa jaha. Adulaa tan keessaa tokkotti itti gaafatamaa adula fiixee jedhaniin. Adula fiixeedhaan sadiitti itti gaafatama amma sullee sadeen dur jira. Tokko fiixee hawwatu tokko fiixee hoonisu tokko fiixee harboora. Gosa jedhamtuun cuftin ooyyuu. Hawwatu hoonisu waan gochuufi jala jaartetti garbaa miidhisi lallabattee yaa kophaa baafatte. Harboora kaan adula sadeen irraa walta qabatee garba lallabatee akkasiin biyyi fita. Garbi lallabatan kun warra lafa bulchu warra biyyi bulchu fakkeenyaaf hayyuufaa qaallufaa. Qaalluun keessa hin jiru hayyootuuf jala jaararam. Garbi kun hayyuu. Hayyuu amma gosa 17 kan cuuf keessa tolfatan. Gochi cuftii hayyuufi qabdi. Gosa hawwatu mana abiraanuu hayyuu keessa filatanii dachaalle ka filatillee kanuma akkuma gochi guddootiin warri kaalleen gar harboora. Digalumataa harrayyuun harooresaa fuullee wal jettee namichu akkasumaan naqataa haga gani saddeetii gooroo gubbaa waan boorna hojjetanii gaafa gani saddeetii tan namuu yuubame qa'ee fi taraa ofii eeluu fi waan gosaa miiloo deebi'ee dubbata. Tanaafuyyuu garbii lallabatan kun hayyuun kun ammoo gosi cufa keessa lallabata fakkeenyaaf. Adulaan ammoo ta gosaatii miti ta booran cufaati. Hayyooti kan eegan saddeettan fitte haraa eeluu fi hiyyeessa hiyyeetti fi itti gaafatama kanaati waan kana duuddisoomuu fi duuddu. Amma akkamitti qophaa'uu jirtan jilti akkamitti sanii deemuu jirti bultii xiqqoo tal jira jilti akkamitti sanii deemuu jirti qophiin jirti maal fakkaatti. Amma jiltii fulaa aadaa turizimii kanatti egaa waan durii nurraa guuran kaanti waan hariyyaa waan gosaa waan gogeessaa waan adulaa cuf jahanii tokko hin jirtu barreessanii barruun irratti jettee aana cuftiin haaromsee jiru itti hirmaatee warri ammoo waan kan guddoo hojjechuu jiran. Amma gadaan eessa jirta gadaan eessa jirta ollaan gadaa eessa jira. Aree. Fulaan baallee itti kennan achi.
lakkoofsummaa guddoo dhufee qophii gubbaa jiran. Gadaan jireenya nama keessatti maqbaas ijoollee keessatti oolmaa bultii biyya keessatti waan hedduu fakkeenyaaf hin faarsanii ta'an fakkeenyaaf qaabat keessaa ta'a ijoolleen faarsan fakkeenyaaf. Taan gadaa yoo gadaa kadde hooyaa gadalmaan xiyyaa kadde deebanoo dibbee kadde deebanuu gosaa kadde akkasiin ijoollee faarsan. Ajalam abba Dooktar Borbor Bulee guddoo galateeffannaa qophiin waa'ee uummata Oromoo kaardhaa tanumaa ansoraa haala keetti